Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya har'a kan waliin ilaallu dookumentii barreessine tokko akkamitti akka seef goonuu fi akkamitti akka bannuu fi akkamitti akka piriinti goonuu ta'a jechuudha. Egaa isteeppii inni jalqabaa dookumentii qopheeffachuudha. Fakkeenyaaf haala asii gadi argitan kanaan dookumentii qopheeffanne kana seef gochuuf jalqaba hoom taabii bira office batanii keessa seenna jechuudha. Office batanii keessa yeroo seennutti new open save as print kan jedhan jiru jechuudha. Ammaaf kan nuti barbaanne dookumentii keenya seef gochuu waan ta'eef yoo barbaanne seevii kana fayyadamuu dandeenya, yoo barbaanne immoo save asii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee garuu save asiin kun advanteejii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf save as jennee yeroo dhufnutti eddeetti dookumentii keenya seef gochuu barbaanne nu filachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf deeskitooppii irra ta'uu danda'a. Isaa booda faayil neemii kana jala deemne fakkeenyaaf B jennee faayil neemii filachuu dandeenya. Inni biraan advanteejiin seef asii dookumentii seef gochuu jirru kana paaswordiitiin hidhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf seevii kana bira tuulsi kan jettu jirti. Xiyya sana gadi qabuun general option kan jedhu kana yoo tuqnu password to open kan jedhu dhufa jechuudha. Isarratti dookumentii keenya paaswordii ittiin hidhuu barbaannu sana galchina jechuudha. Fakkeenyaaf NM jechuu dandeenya. Achiin okay jenna. Ammas paaswordii sana konfirmi goona jechuudha. Fakkeenyaaf NM jennee isa galchine sana deebisnee asitti barreessuudha jechuudha. Isaa booda okay jenna. Achiin seef jenna jechuudha. Asirraa cufnee baa'uun wanta amma seef goone kana banuuf startii jala deemuun Microsoft Word barbaanne tokko irratti kilik gochuun achirraan office batanii jala galla. Achiin open jenna jechuudha. Sila dookumentii keenya deeskitooppii irrattidha kan seef goone. Deeskitooppii irra tuquun faayil neemii galchina. Faayil neemiin keenya AB ture jechuudha. Haala asii gadi argitan kanaan dookumentii kiyyaa fidee jira jechuudha. Achirra kilik gochuun open jenna jechuudha. Paaswordiitiin hidhee waan hin jiruuf asitti paaswordii na gaafachaa jira. Paaswordii galchuun qaba jechuudha. Isaa booda okay jechuun dookumentiin dura paaswordiitiin hidhee seef godhe sana naa banee jira jechuudha. Inni biraan kan ilaallu dookumentii barreessinee seef goone kana piriinti gochuuf maal gochuu akka qabnudha jechuudha. Jalqaba office batanii jala gallee achirraan piriinti kan jettu kana jala bira deemne jechuudha. Isa jalatti kan ilaallu tokko print preview kan jedhu kanadha. Isarratti kilik gochuun sirreessuu dandeenya jechuudha waraqaa keenya. Wanti nuti print goonu sun dalga akka ta'u yoo barbaanne, irraan oliitti akka ta'u yoo barbaanne orientation kan jettu kana jala galuun fakkeenyaaf dalga yoo barbaanne landscape tuqna. Akkuma wajjaa isaatiin akka print ta'u yoo barbaanne immoo portreetii kana tuqna jechuudha. Fakkeenyaaf landscape yaa tuqnu haala kanaan piriinti nuuf godha jechuudha dalga. Inni biraan kana jalatti kan ilaallu office batanii jala galuun piriintii jala print kan jedhu kana yeroo laallutti nu filachiisa jechuudha wanta barbaannu sana. Fakkeenyaaf
name kan jedhu kana fuuldura isaatti maqaa printerii keenyaa nu filachiisa jechuudha. Xiyya kana gadi qabuun maqaa printerii filachuu dandeenya kan itti fayyadamaa jirru kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kanaan fayyadamaa jirra yoo ta'e kana tuqna. Inni biraan page range kan jedhu kanadha. Fakkeenyaaf peejii hundasaa print akka godhu yoo barbaanne all kan jettu kanarratti tiik goona. Peejii jalqabaa kana akka print godhu yoo barbaanne immoo current page kan jettu kanarratti click goona jechuudha. Garbiraan peejoota jiran irraa fakkeenyaaf peejii sadaffaarraa amma 10tti qofa print godhu yoo jechuu barbaanne asirratti type godhachuu qabna jechuudha. Gara harka mirgaa kanaan kan agarru number of copies kan jedhu kana jalatti fakkeenyaaf wanta dokumentii nuti copy goonu kun si'a 2 yookiin si'a 3 akka ta'u yoo barbaanne xiyya ol galaa kanaan baay'ina copy isa dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf si'a 3 copy akka godhu yoo barbaanne haala kanaan daballa jechuudha. Inni biraan print what kan jedhu dokumentiidha. Inni biraan kan ilaallu page per sheet kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko peejii 2 3 waraqata tokko irratti akka print nu godhu yoo barbaanne asirraa daballa jechuudha. Fakkeenyaaf peejii 2 jennee dabaluu dandeenya. Haala kanaan printii ajajuu dandeenya jechuudha. Galatooma.